Shamarka funee kabajamtoota hordoftoota OGMC Media nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaga qabu jecha kun wiirtuu artiiti. Wiirtuun artii keenya irraa immoo dhaabbata Waaqoo Fashion Design and Training Center irratti argamuudhaan egaa guyyaa irraa eebba barattootaadha kan inni qabu. Nutis eebba barattoota kana irratti argamuudhaan sagantaa kana tokko lamaan kan simbiraan qaqqabsiisnudha. Isin hanga xumuraa sagantaa kanatti nu daawwachaa nu waliin bu'aan affeerraa keenya. Qophii kana qopheessuun isin waliin kan turu ani Boontuu Dastaati. Gama ogeessa kaameraatiin Olaanaa Nagaash Nufana Dura turtii gaarii. Baga milkooftan siin jedha baga gammadde baga guyyaa irraatiin si ga'e maqaa keenya Ameen baga walumaan milkoofne baga waliin gammanne maqaan koo Waaqtolaa Maammoon jedhama yookiin dizaayineer Waaqoon jedhama jechuudha. Akkuma beekamu guyyaa irraa dhaabbata Waaqoo Fashion Design and Training Center barattoota leenjisaa turtedha kanatti eebbiste. Utuu kanan kaasiin dura dhaabbanni kun otoo asiin ga'een dura dhaabbata kana hundeessuuf maaltu si kakaasee beeku? Jalqaba hojii ogummaa uffata hodhuu kana kan itti seene harkaa gara afaaniiti. Ergan gara harkaa afaanii naafa ta'uu jedheetti seene immoo akkamitti hojii kana babal'isee nama biraaf buddeena ta'uu akka inni danda'u akkamittiin hojjechuu danda'a kan jedhu yaade kanumaan babal'isee haala kanarraan ga'ee manni uffata aadaa Oromoo Waaqoo irraa gara Waaqoo Fashion Design Training Center irra ga'ee jira jechuudha. Yeroo ammaa kana dhaabbata dhaabdeetti jira akkasumas immoo barattoota leenjisteeti kanatti jirtu barattoota kana yeroo hangamiif kanatti leenjiste? Leenjii nuuni barattootaaf laannu gosa sadiin jira ji'a sadii ji'a ja'a fi VIP qabna. Barattoonni VIP leenjisnu ji'a tokkoof guyyaa 15 qofa fudhatan biratti namoonni ji'a sadiitti baratanii xumuranii ba'an immoo namoota kanaan dura ogummaa uffata hodhaa kana muraasa of harkaa qaban. Karaa kana fi namni tokko maashinis kontiroolii gochuu hin danda'u ogummaa uffata hodhaa kana homaa hin qabu yoo ta'e ji'a ja'asa fudhata. Ammas mana barumsaa kana hundeessee guyyaan har'aa ji'a ja'affaa kwaanitti mana barumsaa kana maqaa Waaqoo Fashion Design Training Center jedhamu qabadhee itti jalqabeedha jechuudha. Dhaabbanni Waaqoo Fashion Design barattoota isaa kan inni leenjisu uffannaa aadaa Oromoo qofa irratti immoo gosoota uffannaa garaagaraa dizaayinii garaagaraa sin barsiisa. Ogummaan uffata hodhaa ogummaa uffata hodhaati. Gaafa barsiisnu nuuni uffata aadaas uffata ammayyaas suufii sin barsiisna aadaa Oromoos aadaa saba biyya kana keessa jiran dabalataan yoo aadaa Afrikaanotaa illee hin barsiisna. Ogeessi tokko garuu ogummaa kana baratee yookiin uffata dheeraarra bobba'uu danda'a yookiin uffata shamaraarra bobba'uu danda'a yookiin uffata aadaa yookiin uffata ammayyaarra bobba'uu danda'a. Nuun garuu koorsii nuullaan uffatuma hodhan kan wal qabatu hundumaa jechuudha. Gara fuulduraatti dhaabbata kanarraa maal haa eegu? Waaqayyos na gargaaree uummannis akkuma kanatti yaa'ee kan na duukaa jiru gammachuu koo simachuu dhufe kanallee abdadhee Waaqoo Fashion Design kan gara industiriitti jijjiiruuf mul'ata koo yeroo gabaabaati. Maqaan koo Bacanii Saaqaan jedhama. Galatoom jalqaba irratti baga gammadde. Amiin.
Galato. Jalqabuma irratti barnoota kana barachuuf maal si kakaase? Ani ijoollummaa kooti kaasee diizaayinara ta'uuf fedha guddaan qaba ture. Innaa maatiinis immoo gara isaan barbaadanitti si geessu malee gara ati barbaadutti miti. Innaa baradhee xumuree hojiillee ni qabadhee amma fedha koo sana waan hin barbaaduuf ammallee na keessa ture beektaa. Innaa isaa galmaan gahuu waan hin barbaaduuf mana barumsaa waaqoo diizaayinii akka barsiisuu jalqabanii agahee achitti deemee galmaa'ee barachuu eegalee har'a immoo guyyaa eebbaa keenyaatiin geenyee jira jechuudha. Maal argatte egaa dhaabbata kana keessa dhuftee? Dhaabbata kana keessa dhufee jalqabumaa kaasee akkamiin akka uffata muran illee hin beeku ture. Garuu fedhii qaba waan ta'eef diizaayinii uumuu akka dandeettisaa qabu ofitti nan amanaa garuu akkamiin akkan hojjedhu hin beeku ture. Akkamiin hojjechuu akka hin danda'u waan baay'ee bareedaa jechuudha. Hayyee maqaa keenya jedhama. Maqaan koo Lalisee Gammachuun jedhama. Hayyee baga tinsiqee baga keesse. Baga lumaan geenye. Barnoota kana barachuuf maaltu si kakaase? Siluma fedhiin sana keessa jira. Yeroon arge TikTok irratti argeetan dhufe waaqoo faashin dizaayin kan jedhu bahee afaan Oromoodhaan barsiisuu waan jalqabeef gammachuu guddaadhaan dhufee galmee jalqabee jechuudha. Erga gara dhaabbata kanaa dhuftee maal kanatti argatte? Ayyee dura fedhii isaa bichaadha kan hin qabu. Erga gara kanaa dhufe waa baay'een baree baatirni isaa hojjedhee uffata sadarkaa uffata isaa murachuu illee ga'ee amma kana uffata kanallee of kiyyaan hojjedhee jechuudha. Atoo maal jechuuf karoorfatte gara fuulduraatti? An dhaabbata mataa kiyya banadhee uffata aadaa irrattillee uffata kaan irrattillee xiyyeeffadhee akka hojjedhu. Jalqaba irratti baga gammadee kongiraa. Baga waliin gammanne. Akkuma beekamu dhaabbata waaqoo faashin diizaayinii keessatti egaa bu'aa akkamiidha kanatti argatte? Bu'aan ani argadhe guddaadha. Duraan diizaayinii ofii kiyyaa baasuu hin danda'u ture. Paatarnii baasuu hin danda'u ture. Amma ammoo ofii kiyyaan diizaayinii baasee paatarnii baasee hojjechuu hin danda'a jechuudha. Kanaafuu gara fuulduraatti ogummaa faashin diizaayinii kanaatiin addunyaa faashin diizaayinii kanaatiin maal hojjechuudha kanatti karoorfattee jirtu? Wayaa aadaa Booranaa keessattuu wayaa aadaa Booranaa beeksisuu barbaada irratti hojjechuu barbaada. Bal'innaanii hojjetamee hin jiru waan ta'eef isa irratti hojjechuu barbaada. Xumura irratti yaadaa fi ergaa dabarsuu barbaadu? Ergaan an qabu waaqoo faashin diizaayin tireening sentar yoo ijoolleen dhufanii baay'ee fayyadamaa ta'an. Wanni isaan irraa argatan tokkoffaan maalidha? Yoo as dhufanii ogummaa qabatanii ba'an. Gaafa ogummaa qabatan ammoo of dandeessee hojii dhuunfaallee banachuu dandeessa jechuudha. Kanaafuu ergaan an qabu waaqoo faashin diizaayin tireening sentar akka dhufanii baratan ergaa dabarsaaf jechuudha. Yammaatu keessa guddaa galatoomii maqaa keenya jedhama. Tolee galatoomatti Yohaannis Saabarraan jedhama. Leenjisaa fi hundeessaa mana barumsaa Shaggar Modeeling Iskuuliiti. Sagantaa kanarraa maal hubatte? Hayi baay'ee kan namatti toludha. Sagantaa guddaa ture. Egaa yeroo ammaa kana faashin indaastiriin kun baay'ee guddataa dhufeera. Akkuma addunyaattu maallaqni guddaan kan keessa deddeemaa jiru. Faashin indaastirii waan ta'eef gama faashin indaastirii kana haala kanaan sagantaan akkasii biyya keenya keessatti qophaa'uun isaanii manneen barumsaa faashin indaastirii kun baay'achuun isaanii baay'ee namatti tola baay'ee gaariidha. Hayyee maqaa keessanii jedhu. Maqaan koo Taakkalee Gabbisaan jedhama. Sagantaa kana akkamiin ilaaltan? Sagantaan dhaabbanni kun guyyaa irraa qopheesse
kanarraa wantani hubadhee barattoonni iddoo kanatti barataa jirani ogummaa gonfatanii gara fuulduraatti carraa hojii uummatanii ofiin of danda'anii akka isaan hojjechuu danda'anii fi dhaloota dhuftuufis immoo carraa gurguddaan akka uumamuu danda'u kanarratti hubannoo gahaa kanan argadhe. Maqaa keenya jedhu. Maqaan koo Gammachiisan Koosaan jedhama. Dhaabbata kanarraati maal hubattee maal argite sagantaa kanarraati? Dhaabbata kanarraa bu'uurumarraa yoo kaafne ka'umsi dhaabbata kanaa namni kun mul'ata waan qabuuf sadarkaa gajjallaarraatii kaasee haga sadarkaa mana barumsaa hundeessee namoota gara fuulduraatti immoo aadaa yookiin duudhaa saba keenyaa akkasuma uffatoota aadaa uummata keenyaan wal qabatu sirriitti uummata keenyaaf dhiyeessuudhaaf carraaqqiidhaa fi namoota illee muuxannoo hojii kanaa hin qabne illee gara muuxannoo hojii kanaatti gashuudhaan akkaataa isaaniitti gara fuulduraatti hojii mataa isaanii uummatanii ittiin hojjechuu danda'an nama carraaqqii gaarii carraaqeera. Ka'umsumarraa kaafnee wanta namni kun qindeeffatee qabatee ba'e kun gara fuulduraatti namoonni biraallee irraa muuxannoo horachuudhaan jireenya isaanii gara booddee fooyyeffachuu akkasumallee maatii isaaniif illee fala gaarii hin ta'u jedheen kanarraa wanta gaarii yookiis wanta bu'uura qabu argee jechuudha. Yaadaaf ergaa qabdu dhaamsa qabdu. Xumurratti yaadaaf ergaan qabu kanarraa kan ilaallu gama waaqoo diizaayinii irraa kaasnee gaafa ilaallu namni tokko yoo tattaafate yoo socho'e adeemsa hojii isaatii keessatti mul'ata qabaate sodaa tokko malee wantoota gara fuulduraatti karoorfatee yoo adeeme guddachuu akka danda'u sadarkaa kanarra kan darbe jireenya isaa fooyyeffatee biyya keessatti immoo bu'uura dinagdee isa olaanaa ta'uu hin danda'a jedhee yaada. Walumaa gala dargaggeessi tokko humna waan qabuuf dargaggeessi mul'atas waan qabuufi humna qabu kanatti fayyadamee jireenya egereesaa jireenya boriisaa akka jabeeffatuun asumaan dhaamsa dhaamaa. Hordoftoota OGMC Media sagantaa kanarraa waa baay'ee barachaa itti bu'aaraa turtii akkasitti taasisan abdii guddaa qabna. Yeroo biraatti qophii biraatiin deebinee hanga wal arginutti nagaatti nuuf tura.